wanti akkana ka jiraate waan isin ajaa'ibu wanti namichi kun haasa'u wannummaan dhukkuba biyya sanitti ta'ee Abiyyi Ahmad jechuudha 2018 namicha karaa nagayaatiin dhufe namicha fayyaa qabu namicha qulqulluu ta'ee dhufe Abiyyi warri macheesse waan ufii nyaatu nyaachisee waan ufii dhugu obaasee marfee ufii waraannatu waraanee Abiyyi Ahmadarra afaan Daani'el Kibriit dubbatu kanaan garaagarummaa takkan dubbatu namichi addunyaa biratti beekame addunyaa biratti jabaa jedhame akka addunyaatitti ilma nagayaati mootummaa nagaya buusuu danda'u jedhame badhaasa looreetii addunyaa fudhate Abiyyi Ahmad jara akkanaa kanattuyyuu waan inni qabu keessaa lafa gannaqanii hargufanii mataa qabanii afaan gaggaragalchanii jechuudha. Afaan gaggaragalchanii mataa keessaa gad hargufanii waan ufii qaban kana itti naqanii har'a gadalii keessa wal galchanii Itoophiyaadhaan loluudhaaf Itoophiyaan sa'ayyamuu qabdii jira. Inumaayyuu warri Itoophiyaadhaaf kottaa lolaa jennee kadhannoo osoo hin taane carraan maaliif nu ga'uu dhabe carraan lolaa jennee aarutti warra jiru baay'ataa jira. Carraan nuun kennitanii deemnee lollaafuyyuu nama komatee mootummaa aarsaa jiru jira. Qotee bulaa dabalatee barsiisaa barataa fedha isaatiin uummanni kun marti lola deema jedhee mootummaa komataa jira. Jaarsoleen umriin isaanii waggaa 80 akkamiin lola nu dhoofne carraa kan akka nu argannu maaf nu goone yani mootummaa komataa jiran jira. Itoophiyaan kophaa isiin dhaabattu jedha. Yoo jedhu argitanii Itoophiyaan kophaa isiin dhaabattu nuti gara isaaniitii Itoophiyaa miti jechuudha bar. Akka amma namicha kanaatitti Tigraay Itoophiyaa miti waraanni adda bilisummaa Oromoo Itoophiyaa miti Itoophiyaan Daani'el Kibriit jechuudha. Laalame dogoggora garagaa'u gartari. Namni isaan loluu ni dhiyaaf ummata qotee bulaadhaan gadi bayi jaarsaan gadi bayi barsiisaan gadi bayi amma maal jechaa jira beektaa namichi kun dubbii isaa kana faallaa isaa deebistanii ilaaluu dandeessan. Daani'el Kibriit waan jedhe pozitiiviidhaan laalta faallaa jechuun oppoziit isa jedhamu sana afaan Ingiliffaatiin. Jaarsolee waggaa 80 dirqama loluu qabdan jedhanii quba funyaan keessa kaayaa jiran jechuudha jarri. Jaarsoleen hin lolla jettee gaafachuu osoo hin taane loluu qabdan jedhanii warra waggaa 80 mana yaasanii lola oofaa jirraa jechuu isaati. Hiikkaa biraa of keessaa hin qabu. Wanti Daani'el Kibriit jechaa jiru dargaggeessa osoo hin taane jaarsa waggaa 80 dirqamaan lola oofaa jirraa jedha. Akkana galabbaxxee ilaaluu sirra jira dubbii jara kana. Itoophiyaadhaaf barsiisaan hin lola jedhee hin beeku. Qotee bulaan hin lola jedhee hin beeku. Isaantu dirqamaan mana dhaqee qotee bulaadhaan loluu qabdan jedhanii kataaskiitiin gadhaabuu qabda jedhanii waan jedhe dhageette birrii kafalanii loluu qabna jedhanii warra birrii kafaluu jira jedhe. Warra fedha isaatiin listiroo irraa kaasee hojjataa mootummaa taaksii warri dalagu. Warri baasii keessa sumsaarii jedhan kana hojjetu hundi isaanii fedha isaaniitiin jedhe. Osoo nam takka birrii takka hin gaafanne mallaqa baasanii raayyaa ittisa biyyaatti bira dhaabataa jiran jedhe. Kuni marti kijiba adii. Wanti amma inni haasa'e waan ilmi namaa haasa'u miti. Haasofni inni amma dubbate marti isaa kijiba. Waraanni Itoophiyaa mul'atu jedha. Affaar keessatti jedhe yeroo lolli geggeeffamu ka barbaachisu Affaar keessatti bishaani jedhe. Dheebuun tabirii barahaa waan ta'eef jedha. Iddoo bishaan isaa irraa kutanii bishaan sii kennina masaaraa kenni jedhaniin jedhe. Goota akkanaattu jira jedhe dubartiin Itoophiyaa. Itoophiyaa keessa jedhe. Wanni namicha haasa'u waan nama ajaa'ibu. Amma haasaa kana guutuu isaa maaliif isin dhageessise? Waan salphaa miti jechuu kiyya. Biyyi sun nagaa argachuudhaaf hin deemtu. Haga warri akka Daani'el Kibriit seeratti dhiyaatanitti Itoophiyaan yeroo takkaaf sakandii takkaaf hafuura baafachuudhaaf hin deessu. Wareegamni uummata biyya sanii sakandii takkaaf boqonnaa kennuudhaaf hin taa'u. Kana beekee uummanni kenna uummanni Oromoo of qopheessuuf sirra jira. Wanti deemaa jiru waan ulfaataadha. Jarri kun haga mataa itti hidhaniitiin gara tokkotti baasanitti ummata lolatti oofuun alatti tasgabbiidhaan marii goona wanni jedhamu sammuu isaanii keessa inumaan jiru. Jiraatus ammoo namni jara kana wariin mari'atu hin jiru. Ummanni Oromoo wareegama guddaa kafaluu eddan qophaayaa of qopheessa. Qotee bulaan, barataan, barsiisaan, jaarsi, jaartiin, dargaggeessi, dargaggeettiin, daa'imman illee hundi keessaa. Jechi Daani'el Kibriit har'a dubbate Harar keessatti dubbatee beeka. Haasofni kuni Harar irratti akka inni haasa'ee jalqabetti Harar irratti godhame. Bulchiinsa Harar jedha. Harariin naannoo kam akka ta'e hin beeku.
baay'inaan ammoo haasaa isaa san nam tokko isteeppiidhaan isin hiikuu danda'a. Miidiyaa Oromoo irratti jechuudha. Garuu wanti namichi dubbate waan ulfaataadha. Waan hammaataadha. Abiyyi gadalii kagalche jara kana jechuu kiyya. Abiyyiin kaleessa nama nagaa ture. Kaleessa isan beeynu kanaan dura isan beeynu bara 2018 nama jabaa ture. Nama beekumsa qabus fakkaata, nama hayyuus fakkaata ture. Har'a san mara keessaa haqanii Daani'el Kibriitii fi Abiyyi waan garaagarummaa takka qabanii naasaa. Waan ufiitti naqate namichi kun Abiyyitti. Marzii ufii qabu Abiyyitti naqe. Marfeedhaan haa ta'u, nyaataan haa ta'u, dhugaatiin haa ta'u. Dhukkub ufii Abiyyiin naqe. Abiyyiin badhaasa addunyaarraa fudhate har'a yakkamaa ta'e addunyaa biratti naannefamaa jira jechuudha. Walumaa galatti ergaan namicha kanaa maal of keessaa qaba yoo ka jettan taate dargaggeessaa miti jedhe. Barataa miti, barsiisaa miti, qotee bulaa miti. Jaarsi waggaa 80 lola kanarratti hirmaachuun dirqama isaati jechaa jira. Dirqama. Namni fedhaan osoo hin taane dirqama hirmaachuu qabdanii, jiraachuun qabdanii, yoo nuun jiraanne jiraachuun qabdan jechuu isaati bara. Itoophiyaa jechuun Tigraay yoom Itoophiyaan ala taatee beekti takka. Itoophiyaadha bara. Mangistuun Hayilemaaraamis yeroo aangoo irra jiru ya Itoophiyaa xilaat jedheetuma Tigraay lolaa ture. Tigraay dhufee aangoo qabate waggaa 27 bulche. Itoophiyaa dhammaan itti fufe malee Itoophiyaa xilaata ta'e itti fufne. Karaa isin agartan karaa Jibuutii kana. Humna elektirikii isin agartan kana Tigraayitu hojjechiise. Kondominiyeemii har'a Abiyyiin qoode ka Finfinnee saaman kana Tigraayitu dalage. Humna ifaa humna elektirikii maalii gadaa jedhanii Oromiyaa keessa waan jiru kana hunda Tigraayitu hojjete. Giddibii Abbaay ka Abiyyiin ittiin har'a propoogandaa siyaasa godhatee ittiin dalagu Tigraayitu dalage. Alaabaa har'a Abiyyiin ama qabatee walaabbalu federaalizimii jedhee kaa'u kana alaabaa kana Tigraayitu fide kokkobii kana jechuudha. Federalizimii kana Abiyyiin waan takka fidee hin beeku. Waan har'a jiru hunda Tigraayitu hojjete. Qabeenya Itoophiyaan qabdu akkanatti waa mara tolchee karaa Finfinnee keessa aspaaltii ta'e magaalota hunda keessa aspaaltii gane kana Tigraayitu hojjete. Osoo xilaata Itoophiyaa ta'anii maa godharre? Har'a jarri kuni ummanni Tigraay akka waan Itoophiyaan ta'inii tokkotti fakkeessanii dubbachaa jiran. Waraanni adda bilisummaa Oromoo ABO shanee jedhanii numaayyuu dabalatee jechuudha. Nuti amma Itoophiyaan jedhamnu isaan biratti. Garuu lammummaa Itoophiyaa harkaa qabna. Isaan caalaas Itoophiyaa jaalanna. Isaan caalaas Itoophiyaa jaalanna. Lammummaa Itoophiyaas harkaa qabna. Garuu keenya nu harkaa akka buusanii ayyabnu. Oromummaa nurraa mulqanii nu malee nam faarsina ana Daani'el Kibriiti malee yoo inni naan jedhen fudhadhu. Waa'ee kiyya malee waan biraan dubbatini yoo inni jedhen fudhadhu. Naan seenu ka sammuutti naan fudhatamu. Kanaaf haasaa isaan fudhuan. Itoophiyaan ta sabaaf sablammiiti. Ta Daani'el Kibriitii mitis, ta Abiyyi Ahmadis miti. Ta Tigraayis miti, ta Marrootis miti. Ta ummata biyya san keessa jiru gurraachaaf adii diimaa sabaaf sablammii hundaati. Abiyyiinis Daani'el Kibriitis Marroonis Dabratsiyoonis Itoophiyaadha. Jarri hundu utaalii ta'uu hin danda'an. Adawaa ta'uu hin danda'an. Itoophiyaan lolaa jira jedhamee ummata tasgabbeessutu ture malee ya Itoophiyaa xilaat jedhanii akka taarika adawaatitti adawaa ka injifate eenyunni? Oromoodha adawaa ka injifate. Oromoo fi Tigraay wareegama guddaa ka kafale adawaa irratti Itaalii irratti jechuudha. Ummata Tigraay fi ummata Oromooti. Har'a jarri kun lamaan tokko shanee jedhamee ajjeefama, tokko juntaa jedhamee ajjeefama. Eenyu ta'ee argama adawaan? Daani'el Kibriit ta'ee mul'ata jechuudha. Maaliif kun ta'a? Nama biyya san keessatti hayyoonni dubbachuuf carraan argatan yoo dubbatanii ni dhamu. Beekaan biyya sanii dubbachuuf carraan argatu yoo dubbatee ni dhama. Nagaa buusuu hin dandeettu yoo nagaa labsitee ni dhamta. Fakkeenya gurbaa dheengadda sirbe dishtaaginaa fudha. Nagaya dubbatte taanaan carraan si eeggatu takka hin jiru hidhaa malee. Waa'ee araaraa dubbatte taanaan carraan si eeggatu takka hin jiru hidhaa malee. Kanaaf sheekoleen kenna, ulamaa'otiin kenna, qeesiin biyyi sun qabdu waan takka dubbachuu didee nuti galgalaa ganama isaan komannu cal'isanii ta'an osoo rakkoo argan. Maaliif yoo dubbatan balaan isaanirra ga'u guddaa waan ta'eef ustaazonni, qeesonni, ulamaa'onni, ayyuun, barsiisaan, beekaan, jabaan sat jedhee cal'isee ta'aa jira jechuudha. Milikkata guddaa taarikuu gurbaan jedhamu dheengadda nageenni habuu araarri habuu jedhee sirban sirbu jedheef fannisuudhaaf tushaa mormatti dhaatanii jennaan takkattii tanan dhiifama naa godhaa akka caaluu nan godhinaa. Ani nagaa buusuudhaaf malee jibbaa Itoophiyaan qabu ani kaleessallee isinumaaf sirbaa ture. Dhiifaman gaafadhaa uummata dura gadi ba'ee tushaa mormatti nan fannisinaa jedhee
gadi ba'ee mataadhaan sujuuda bu'ee miidiyaa irratti fidanii waan akkasii gochuun hin turre beeksila. Biyyi Itoophiyaa sun dhuguma osoo biyya kabajaa qabdu taate nama nagaa labsu akkasii gochuun hin turre. Yookaan tushaan mormarra si jira carraa tokko filadhu jaaniin gadi baatee dhiifama gaafachuu waan gooteef nagaya labsiteef jechuu bara. Nagaya labsiteef yookaan gadi baatee dhiifama gaafachuu yookaan tushaan mormarra si jira jaaniin. Nama kamittuu Nasbee Warqiidha gadi ba'ee dhiifama gaafate. Itoophiyaa jechuun isii tana jiran nagaya labsuun fedhan. Eenyutu kanan barbaanne Daani'el Kibriiti. Warra aangorra jiru Abiyyi Ahmad dabalatee yoo nuti nagaa labsinee jenne nageennitti burbu'aan nu dhufuu hin danda'u. Nuti warra nagayaatii miti. Ilmaan hiyyeessaa fixuuf qophoofne, ilmaan hiyyeessaa waraanatti oofuuf qophoofne, lafarraa dhabamsiisuudhaaf qophoofne, kaayoon keenya ilmaan hiyyeessaa lafarraa xuruuruudha ka jedhu karoorfatanii waan dhufaniif har'as Tigraay biyya biraa taate, waraanni adda bilisummaa Oromoo biyya biraa ta'ee, Daani'el Kibriit Itoophiyaa ta'ee, Abiyyiin Itoophiyaa ta'ee jara kana balleessuudhaaf jaarsi waggaa 80 illee loluu qaba jechaa jira jechuudha. Wanti namicha haasa'e kanuma. Hiikkaa sanfaallaa garagalchitanii yoo laaltan kanuma. Kanaaf inni wanni jedhe Itoophiyaadhaa loluudhaaf Itoophiyaan sayyamuu qabdi jedhe. Ka akkas ta'e Xayyib nama baay'eetu jira. Ka dalagachuu barbaadu, ka qotatuu barbaadu, ka naggaadatuu barbaadu. Maal lola ooftarre? Dirqamaan ooftanii osoo isaan hin fedhin ganda kana keessa tiisitettanii dirqamaan fuutanii maal lola ooftan. Gaafa akkasitti Itoophiyaan ayyama namaa keettee ati qof Itoophiyaan si barbaaddi koottu loli jettanii maaf waamtanii loltan. Ummata miskiina osoo hin barbaanne dirqama lola ooftanii maaf lolchiiftan. Osoo wanni inni jedhe kun jiraate waan isin ajaa'ibu. Kanaafi waan ulfaatatu as deemaa jira. Waan hamatu as deemaa jira. Homa hundaafuu Oromoon qophaa'uu si barbaachisa. Qophoo jabaa godhuu si barbaachisa. Qophoo jabaa. Oromoo uf ta'i. Woboo ta'i keessaaf alaan. Biyya san keessatti wanti nama si godhu tokkochi marroo qofa jaalattee jibbite. Itoophiyaa keessatti nama ta'uu yoo barbaadde marroo qofaarra wanni takkatti hin galmaan si ga'u. Saniin alatti salphattee jirta yaa Oromooti. Salphattee jirtaa. Jabaadhaa Oromoo dammaqaa. Bakka jirtanii wal kakaasaa. Rakkoon dhufaa jiru rakkoo hamaadha. Rakkoo cimaadha. Abiyyiin Ahmadii miti ka biyya bulchaa jiru jaran. Abiyyi Ahmadii miti ka biyya balleessaa jiru. Warra isaa waliin jiru akka amma haasaa dhageeffattanii kanatu Abiyyi Ahmadillee rakkootti oofee inni sarara waan dubbatuu fi waan haasa'u wallaalee dirqama waan takka waan qabatoo gadhiisu dhabee namichi kaleessa badhaasa addunyaa fudhatee jedhe har'a addunyaan na jibbite addunyaan natti naafte jechuutti hafe. Otoo itti naafanii bara warqiin badhaasanii kaleessa. Addunyaan itti ni naafne warra kanatu isa balleessa jechuudha. Kanaafi rakkoo cimatu as deemaa jira. Kanaaf wal qabatee gammachuu guddaa asumaan isinitti himuu barbaannu xilaanni hinjifatamee jira. Daani'el Kibriit akkana godhatamuuf lubbutu asitti gale. Lubbutu asitti gale. Haasofni inni irra godhe kuni indahuma haasaa badaadha. Kanarra waan carraa deebi'ee haasaa godhuu argatu natti hin fakkaatu. Maaliif kana jette yoo jettan dhumatee jira yeroon isaanii. Jaarsi waggaa 80 lolee Daani'el Kibriit hambisuu hin danda'u warra. Hin jiru sun dhumatte yeroon isaanii kute. Carraan takkattiin isaan qaban lubbuu isaanii takkatti qaban dabarsanii kennuudha. Amma booda namni jara kana lolee baraaruu jiru takka illee hin jiru. Baraaruu hin qaban. Ilmaan Oromoo biyya keessa jiran poolisii Oromiyaa ta'ee humna addaa Oromiyaa ummata Oromoo waliin dhaabadha. Ummata Oromooti tumsa. Warra akkanatti sobee fakkeesseetiin Itoophiyaan kophaan dhaabattu jedhee kaan xilaata Itoophiyaa godhee of Itoophiyaa godhee haasa'u kana hin dhagayina. Hundi keenya Itoophiyaadha. Jawaar Muhammad Itoophiyaa, Baqqalaan Garbaa Itoophiyaa, Hacaaluun Itoophiyaa, anis Itoophiyaadha. Achi keessa dhaladhe, achi keessa guddadhe. Gaafa ani Itoophiyaan ta'in Oromiyaa naa sararaa kaa kophatti. Sinii gala. Itoophiyaa ittanii eeganu ajjeesuun irraa dhaabuu hin barbaanne Oromiyaa nuu sarara. Isin Oromiyaadha jaa nu baasa. Yookaan anis lammummaa Itoophiyaa harkaa qaba anis Itoophiyaadha. Itoophiyaan Daani'el Kibriit qofa miti. Hacaaluunis Itoophiyaadha. Baqqalaan Garbaa Itoophiyaadha. Hamzaan Booranaa Itoophiyaadha. Marroon Itoophiyaadha. Daani'el Kibriit Itoophiyaadha. Dabratsoonis Itoophiyaadha. Hundi isaaniitu lammummaan isaanii Itoophiyaadha. Sabatti Tigraay. Anis sabaan Oromoodha. Itoophiyaadha garuu. Kana kaaduu hin dandeessan. Kanaaf jaran addaan galuu yoo ka barbaachisu taate ummanni keenya ummanni Oromoo akka Oromootiin dhaabachuus hin barbaachisa. Yoo kal'oo addaan hiikkachuulleen ka barbaachisu taate Oromoon akka Oromootiin dhaabbannee fala keenya halaallannu. Saniin gara kaanitti akka amma jarri kun deemaa jiran kanatti ummanni Oromoo hafuudhaaf hin teessan. Haga yoom ilma namaatiif ergamtanii dhumtan yaa banii Adam.
haga yoom isin gowwoomsee kun isin ergata haga yoom isin gowwoomsee waraanatti isin fixa kun akka oromootiif dhaabadhaa gaafa san yookaan oromiyaa ta'uu yookaan akka barbaannetti sabaaf sablammiin qabu biyya san keessa kabajamee jiraachuudha. Anis Itoophiyaadha mirga kootiif nan falma. Oromoodha garuu sabummaa kiyya dabarsee hin kennu. Hayyuu kiyya dabarsee hin kennu. Artistii kiyya kanarraa du'e gumaa ni gaafadha. Hin cal'isu. Nan falma. Hin cal'isu. Dhiiga Hacaaluutiif nan falma. Hidhamuu Jawaariif nan falma. Miidhamuu Oromootiif nan falma. Saamamuu dachee Oromiyaatiif nan falma. Itoophiyummaa kiyya si waakkadhu. Haga Oromiyaan kophaa baatutti waraqaan kiyya Itoophiyaadha jedha. Lammummaa Itoophiyaa harkaa qaban arga. Isinii galee jiran dhugaa jirtu fudhattanii dhugaan jirtu tana ani Itoophiyaadha. Garuu sabatti Oromoo bakka feetetti waraqaa kiyyanarraa fuutee yoo laalte Itoophiyaadha jedha. Oromoodhaan jedhu. Oromiyaadhaan jedhu yookaan biyya teenya ayyamanuu godha. Oromiyaan akka biyya taatu. Tigraayis akka biyya taatu. Amaaris biyya ta'a. Bakka isin warra Adawaatii fudhadhaa. Dachii teessan Bahardaar Gondar kililii keessan marfadhaa. Nuti uummanni Oromoo wanni waliin nu buusu takka illee hin jiru. Oromiyaa teena daangaa sararannee akka Oromootitti hin jiraanna. Hayyuu keenya nurraan hidhina isin jechaa jirra. Artistii keenya nurraan ajjeesina isin jechaa jirra. Bakka eega isin qofa Itoophiyaan ta'ee nuti Itoophiyummaa nurraa mulqitanii dirqamaan Itoophiyaan ana qofa ayyama yoo an sii godhe qofa duutaa. Jecha jedhu kana eessaa dhufe? Kanaaf uummanni Oromoo akka Oromootitti haa dhaabbannu. Tokkummaa keenya daran haa jabeeffannu. Marroon nama si godhuuf deemaa jira. Marroo jalatti hiriiri. Warri kaleessa Jawaar Mohaammadii onnee guutuudhaan tumsa gootan. Onnee guutuudhaan marroodhaaf tumsa. Onnee guutuudhaan waraana adda bilisummaa Oromootii tumsa. Onnee guutuudhaan uummata keenya wallootii tumsa. Jiraachuu yoo barbaanne Oromoo tana falli jiru. Jiraachuu yoo barbaanne walloo tumsuu nu barbaachisa. Jiraachuu yoo barbaanne waraana adda bilisummaa Oromootii tumsuu nu barbaachisa. Onnee takkattiidhaan, qalbii takkattiidhaan. Ani wayitaani waa isiniin jedhu hin tuffatina. Ani kanaan dura maal isiniin jedhe? Jarri kuni Daani'eel Kibriit ilma namaa jettanii fudhachuu hin dandeessan. Sababiin isaa osoo fursaa argatanii yeroo argatanii akkuma isiniin jedhe Jawaar faa xilaata Itoophiyaati jedhamanii addabaabayii irratti warra ajjeefamuudha bar. Waan inni irraa haasa'e namichi kun haasofni isaa kun haasaa taphaa sitti hin fakkaatiin obboleessa. Oromoon akka Oromootitti ufaa taanu. Warri wallaalummaan nu arrabsitanis ofirraa dhiisaa jiran. Dubbiin akka isin deemtan sanii miti. Dubbiin akka isin yaaddan sanii miti. Anarraa Itoophiyaa fuutee ati Itoophiyaa ta'uu hin dandeessu obboleessa. Itoophiyaa Jawaar hiitee tinii cal jedhi ati Ahmad Singalchu waa'een Jawaar jettu dogoggora. Itoophiyaa Hacaaluu Hundeessaa ajjeeftee ati waa'ee Hacaaluu hin dubbatiin us jedhi Ahmad jettu dogoggora. Dogoggora guddaadha. Nu kanatu nu iyyisiisa. Iddee Oromoo ayyama godhaaf ta'iif nuti wanni wanyaannuuf hin jiru. Wanni walirra duulluuf hin jiru akka Oromiyaatitti. Gaafa san Oromoon abbaa isaa ta'e bakka buufatee akka Oromiyaatitti pirezidaantii bakka allaqe. Jara kana waliin hin jiraannu nu. Oromoo fala tokko barbaadadhu. Waan si barbaachisu barbaadadhu. Ka'ii bakka jirtu maraa dammaqii gadi bayi. Fala kaayadhu yaaqi. Waan hamatu sitti deemaa jira. Dubartiin tee hafuudhaaf hin teessu. Namichi kun har'a Harargee keessa dhaabatee Hararri irratti haasaa kana godhe. Uummata keenya uummata Harar ka Oromoos ta'ee walitti dhahee gowwoomsee waraana oofaa jiraachuu kiyya. Itoophiyaa bichaat qoomim jedha. Itoophiyaan eessa kophaa dhaabattee beekti? Anis Itoophiyaadha. Ani ilma Adawaa keessaa tokko. Adawaa ka hinjifate Oromoodha. Adawaa ka hinjifate Tigraay. Daani'eel Kibriit waa'ee Adawaas hin beeku kijibduudha. Isaan warra hinjifannoo namaa dhufee qalama isaaniitiin galmeessuudha. Viidiyoo kaleessa galgala Feesbuuk irra deemu. Ka jarri guruppiidhaan haasaan tokko dhageeffattanii Tigraayiin namni ari'ee Maqalee keessaa baase milishaa fi faannoo Amaaraati jechaan jiranii ummata seenaa namaa hatuu bar kun kaleessa raayyaa ittisa biyyaa guutuu Liyyuu Hayiliin Oromoo guutuu lola kana keessa hirmaatee Tigraay irratti dhiibbaa gasga'u san godhe isaan Liyyuu Hayilii fi faannoo Amaaraa qofatu Tigraay hinjifatee Maqalee keessaa baasee akkay godhee jedhanii yuutuubiidhaan wal karaakkaran. Gara miseenjarii guruppii WhatsAppiitiin jechuudha. Ummata seenaa hatu wajjin jiraachuu barbaaddan ijoollee Oromoo wallaaltu. Yoo Oromummaa dhugaa qabaattan marroo jalatti hiriirree waan marroon godhaa jiru kana tumsinee fi Oromiyaa haa baraaru. Ufis haa baraaru. Hayyuu keenya haa baraaru. Barsiisaa keenya haa baraaru. Sheeka keenya haa baraaru. Qeesii keenya haa baraaru. Qotee bulaa keenya haa baraaru. Dachii keenya haa baraaru yaa Oromoo. Barri kun bara baay'ee walii obsanii miti. Jarri kun bineensa. Daani'eel Kibriit faa namaa miti. Warra Abiyyii jallise kun jara. Warra Abiyyi Ahmad kaleessa addunyaa biratti beekamtii godhatee badhaasa noobilii akka fudhatu ayyama addunyaan isaa gootee nama jabaa jettee Awurooppaa fi Ameerikaan tumsitee fi akka inni badhaasa fudhatu goote har'a Abiyyi Ahmad santu waan takka waan keeriin dubbatu. Hayyuu Oromoo hidhuu, waraana labsuu, lola labsuu,
diqqaa hidhuu guddaa hidhuu sabaan qoodee guuruu Tigraay Itoophiyaadha. Abbaa feete ta'i Tigraay Itoophiyaadha. Eenyummaanuu kana falmuu hin dandeessu. Marroonis Itoophiyaadha. Eenyummaanuu kana falmuu hin dandeessu. Shaneen isin jettan sun anis shaneedha. Garuu lammummaa kiyya yoo narraa fuutee ilaalte Itoophiyaadha jedha. Shaneen Itoophiyaadha. Itoophiyummaan irraa mulquu hin dandeessani. Garuu waan nu isin falmaa jirru waan dhugaati. Hayyoota keennan hidhinaa, hayyoota keennan ajjeesinaa, ka ajjeeftan gumaa kafala, ka hiitan hiikaa. Kun yakkaa miti jedhan. Yakkaa miti kun. Haasofni namicha kanaa waa baay'ee nama dhagahama. Waa baay'ee na dhagahame. Osoo hiikaa isaa mara isinii galee Oromoo wallaahi billaahi isin gaddisiisa. Isin gaddisiisa. Oromiyaan biyya ta'uudha qabdi bakka. Jabaadhaa dalagaa. Marroon hojiitti jira. Lalala sitti maan. Waa takka sitti himee ture irra deebi'ee sitti maan. Tigraay haga xilaataa har'a warra ilmaan isaanii dubartii isaanii gudeede kana dhabamsiisutti yoo biyya ta'es biyyan ta'u. Gaafa Tigraay biyya ta'u irraa hafuun nurra hin jiru. Oromooti jatana beeki marroo jalatti gali. Gaafa Tigraay kutaa isaa kophatti nuti Tigraay taanee mootummaa naannoo Tigraay jedhamnee kophatti imbaasii qabna kophatti dirree godhanna kophatti biyya alaatii waliin akka Eltiraatitti Tigraay biyya taate jedhamee gaafa Tigraayiif addunyaan kana labsitu Oromoodhaafis wajji labsamuudha qaba. Tana jala sararee marroon irra dalagaa jira. Kana jala sararee marroon waraana isaa kumaatamaan eebbisaa jira. Oromoo tana qofa fallisi baasu. Nuti jara kana waliin jireenya amma booda nu gaya. Dhiira yoo taate qalbii yoo qabaatte ka jimmaatis akka jimmaatitti buna keetirratti abbaa ta'uudhaaf ka arsiitis qamadii teetirratti abbaa ta'uudhaaf akka sikkoo mandootitti shawaanis akkasuma salaales boorannis wallaggis asiin ilmaan afran qalloo harargeenis jimaa keessanirratti akka oromootitti nama taanee jiraachuudhaaf yoo Tigraay biyya ta'e guyyaa san Oromiyaanis biyya ta'uu irra jira. Hin jiraan uummata bineensa kana waliin obboleessa abadan. Kanaaf har'a marroon waraana kumaatamaan ka ati lakkoftee fixuu hin dandeenye eebbisaa jira jechuudha. Maaliif waliigaltee santuu waliigaltee akkasiiti. Yoo isin biyya taatan biyya taanaadha. Biyya ta'uudhaaf ammoo humna waraanaa si barbaachisa. Humna gahaa si barbaachisa. Haga yoom hayyuun kee du'a. Haga yoom artistiin kee ajjeefama. Haga yoom artistiin kee wareegama. Poolisiin humna addaa Oromiyaa dhaabadhaa marroo waliin. Liyyuu hayliin Oromiyaa dhaabadhaa marroo waliin. Barsiisaan Oromoo dhaabadhu marree waliin. Qotee bulaan Oromoo dhaabadhu marroo waliin. Waan dhufaa jiru waan ajaa'ibaati. Tigraay yoo biyya ta'e irraa hafuun nurra hin jiru. Guyyama san Oromiyaafis biyyi murtaa'uudha qaba. Keeyyatni 39 Tigraay yoo kenname Oromiyaadhaafis guyyaa san kennamuudha qaba. Kana caala waan Jawaar hidhanii irra ta'aniif hin jiru. Kana caala waan Baqqalaa hidhanii irra ta'aniif hin jiru. Kana caala waan Gumaa caaluu awwaalaniif hin jiru. Nuti akka Oromootitti mootummaa naannoo Oromiyaa warri hin jedhus uf gama rakkoo dalagamaa jiru. Haasofni namichi kun haasa'u waa baay'ee nama dhaga'u. Kanuma isiniin jedha walloon haa tumsamtu, walloon haa jabaattu, walloo bira haa dhaabbannu, tumsa haa goonuuf yaadaan, waa maraan, humna dandeenyuun, nyaataan, dhugaatiin. Waan deemaa jiru quban qabdan isin jedhana. Haga yoom namni keessaa fuudhamee ajjeefamee ati kutaasanii ati akkasii Abiyyi maal jibbaan? Jibbaa takka Abiyyi irraan qabu dhugaa isinitti malmaan Oromoon arrabsitan. Jibbaa takka qeensa kiyyaa kan Abiyyi irraan qabu. Abiyyi namni jallise dhugaa sitti ma Daani'el Kibriit. Haasaa Daani'el Kibriit ijoolleen Oromoon dhageettan isin warra beekaa jallate. Haga saantiibii qeensaa kanan jibbuan Abiyyi. Garuu Jawaarii kaleessa Oromoo ifaaje waggaa 10 dabre Tigree jala dhaabatee Abbaay Tsaayyee jala dhaabatee Suyyum Masfin dura dhaabatee wayyaanee dhabamsiisuu qaba jedhee jara dhabamsiisee har'aan Jawaarii sanganee Abiyyi faarsuu qaba kanaan jettu hin godhu ansan dhugaa sitti hima hin godhu. Hacaaluu Hundeessaa wayyaanee dura dhaabatee umrii isaa guutuu falmaa ture du'a Hacaaluutiif hin dubbatin yoo ati naan jette hin godhu sanaan. Hin godhu an Abiyyi jibbaaf godhaan jiru warra Abiyyi jalliseetu jara kana siin jechuu kiyya. Warra akka Daani'el Kibriit kana. Siikalee obboleessoo. Jara kana waliin jiraachuun nu gaya. Tigraay biyya taanaan irraa hafuun nurra hin jiru. Marroon kanaaf waraana kumaatamaan eebbisaa jira. Kanaaf waraana kumaatamaan eebbisaa jira. Kanaaf waraana kumaatamaan eebbisaa jira. Kuni mistira gurra si haa buutu. Warri marroo arrabsitu lasheedha. Tigraay yoo mara jabaatte xilaata ofii kana warra dhukkee isaanirraa kaase jim goote biyya ta'uuf deemti. Gaafa san nutis waliin taana jechuu kiyya. Taphattii miti waliigaltee waraana adda bilisummaa Oromootii fi waraana TDF. Dubbii jabduu mistirri jabaan isa kanadha. Tigraay biyya taatee Oromiyaan irraa hafuudhaaf hin deessu. Nuti Daani'el Kibriit wajjin hin jiraatu Oromoon abadan. Kanaaf marroon jabeessi.
leenjii isa uummata Oromoo kakaasu ganda takka keessaa nama miiliyoona baasuu dandeessa. Har'a gidaamii harkaa qabda gidaamii keessaa nama 10,000 baasuu dandeessa. Oromiyaa kutaa qabatte keessaa 10,000 baasuu dandeessa. Jabaadhu walloon har'a magaalota akka Kamisee Sanbatee bilisa baate keessaa 10,000 baasuu dandeessan. 10,000 isinitti malaallaan Tigraay jara kana mataa itti hiitee gara biyya ta'uutitti yoo ceete Oromoo atis irraa hafuun sirra hin jiru. Tana sammuu keessa kaadhaa ta'a. Ijoolleen nu arrabsitan nu jibbaa Abiyyiin qabnu dhaabbadhaa nurra yoo Oromoo taata. Isinitti mu yoo Oromoo taata nurra dhaabbadhaa. Yoo ammoo dhugumaan Oromoo ta'uu baattaniitiin sanuma keessa shakafata jiraattan suni waan biraati si waan feetan nuun jechuu dandeessa. Aruu ilma Oromoo dhugaa yoo taate obboleessoo dhaabbadhuuf laali. Hacaaluu Hundeessaa inuma jaalattan kaleessa. Abiyyi illee jaaladha rakkoo takka illee hin qabu Oromoo taanaan jaalattanii. Garuu nu arrabsuun isinirra hin jiru. Nu waan Abiyyi mormaa jirruuftu jira. Waan Abiyyi dura dhaabataa jirruuf qabna nu. Waan Abiyyi mormaa jirruuf qabna. Sababa malee miti ka Abiyyi mormaa jirruuf. Waan kaleessa gaafanne deebiin argatiin. Hayyutu nurraa hidhame. Jabaa qabnu nurraa ajjeefame. Siigalee dhiisaa bu'aa takka isiniin qabu. Nu garuu dogoggora takka illee hin qabnu. Dhugaa isinitti hin beeka Abiyyiin. Isaallee waatu rakkisee cal'ise. Warra akkana gadi bahee ayyama Itoophiyaan gootuuf malee Itoophiyaan si ayyamtu malee loluyyuu hin dandeessu jaabar. Itoophiyaan si ayyamtu malee. Ka akkas ta'e maaliif rakkatan manni miskiinii rabbii kiyya? Ka akkas ta'e daa'imni booji'amee Tigraay haasofsiiftu dirqamaan na fidan maa jaa maa dirqamaan lolchiiftarree fayyadu. Dhugaa dubbiin kun eega ta'e daa'imman maal olatti ooftan? Fidaa birrii agasii jettanii birrii uummata irraa maa guurtan? Eega namni fedhaan Itoophiyaa du'u jiraate inni adeemu injifatee dhiise maaf dirqama barbaachise ree obboleessoo? Waan nama dhaga'amu waan baay'ee nama dhaga'amu waan baay'ee nama gaddisiisu waan baay'ee nama gaddisiisu waan ilmi namaa dhaga'uudhaaf hin mallee barku waan jedhamullee hin barbaachifne waan hin jedhamnellee jecha akkanaa hin jedhamu bar akkatti naasa'amu jarana Itoophiyaa jaalachuun baranis Itoophiyaan jaaladha bar hin kabaja Itoophiyaa kaleessallee Itoophiyaa jibbinee hin beeynu Itoophiyaa maa jibbitaa yoo jettanii na gaafattan hin jibboon Itoophiyaa warra Itoophiyaa jedhu kanatu jibbamuudha qaba Daani'el Kibriit. Jawaar hidhee irra taa'ee Hacaaluu ajjeese ana ammoo lammummaa Itoophiyaa kan harkaa qabu ati Itoophiyaa miti naan jaa adawaa na godhuu barbaada Itaalii ani Itaalii ta'uu hin danda'u jara Dabratsiyoon Itaalii ta'uu hin danda'u warra Itaalii injifate jara Marroon Itaalii ta'uu hin danda'u warra Itaalii injifate jara adawaa warri injifate ummata Oromootii fi ummata Tigraay yaa dhugaan jirtu kanuma. Warra kaleessa parsantii guddaa lafeen isaanii gaara adawaa keessa gadi bututte Oromoo isin har'a shanee jettanii ajjeeftan tana jechuudha. Warra kaleessa lafeen isaa 10,000 gaara adawaa keessa gadi butute Tigraay isin har'a juntaa jettanii ajjeeftan kana jechuudha. Kanaan fudhatan isaan garuu warra seenaa hatu. Injifannoo raayyaan ittisa biyyaa galmeesse milishaa Amaaraati ani faannoodha jedhanii galmeeffatan. Ammumaayyuu seenaa hataa jiranii har'a. Sa'aatii makanatti bar osoo waliin jirru osoo akkana laallu. Waan raayyaan ittisa biyyaa dalage galmee isaanii irra galmeessan jira. Eenyutu injifate faannoo milishaa. Bakka Itoophiyaan jaraa mire. Jarana nugaa bakka nugaa uummanni kuni uummata of hin beekne. Uummata of hin beekne uummata jaarsa waggaa 80tiin lola deem jedhu wajji jiraachuun hin barbaachisu. Tigraayis ta'ee Oromoos ta'ee yaada isa dhumaa irra gahuu barbaachisa yaada isa dhumaa. Garuu haga waan kana gara tokkotti buufnutti walii tumsuun dirqama kenna. Dirqama Tigraayii fi Oromoon haga waan tokkotti baanutti tapha isinitti hin fakkaatin kanaaf Oromoon tokko wanni godhuu qabu waraana adda bilisummaa Oromoo jabeessuu lammata waraanni adda bilisummaa Oromoo leenjii isaa humna Oromiyaa san uwwisuu danda'u ijaaruu qaba. Marroon abdii irraa qaba gurbaa abdii irraa qabna marroo dirribaa inshaAllah Oromiyaa humna uffisu siin jechuu kiyyala yoo Tigraay ka'uuf dandeessu taate halkan takka iddaan buluu hin qabu. Tigraay har'a Oromiyaan illee har'a allaqe. Dhiirri abbaa fidhee Finfinnee nu dura dhaabachuu hin danda'u gaafas. Sinii galee jiran. Kanaaf jaran tanarratti dalagaa kaayoon kenna isa kana. Nuti kaayoo Abiyyiin jibbuu hin qabnu. Kaayoo gandummaa hin qabnu. Kaayoo gosummaa hin qabnu. Oromummaadhaaf haasa'aa jira. Hayyuu kee kasirraa hidhameef gaddu sirra jira. Artistii kee gaalii kasirraa ajjeefameef gaddu sirra jira. Abiyyi jibbaa isaan qabnu nu. Maanu jibbite jennee gaafachaa jirra isaayyuu. Maassi goone
Maasii godhe Oromoon akka Oromootitti jennee gaafachaa jirra Abiyyi Ahmad. Shimallisis kanuma gaafachaa turre. Maal isin goone nu? Carraa aangootti ba'uu isinii kennine. Carraa muummicha ministeeraa ta'uu isinii kennine. Maali yakki kenna jennee gaafachaa turre. Deebii dhabne. Isinii galee. Kanaafi akkuma Adaanech Abeebee televezyiina irra dhufte maannoo maasee ka'u. Agar maun kafallag ማሄድ ይችላል jettee Tigraay የኛም እንደዛ ነው ኦሮሚያ ያለን akkas ta'uu qabdi ayyamni Tigraay godhame nuufis kadhamuu qaba kanaafu gammachuu abbooyyee marroo dirribaa jaalsanyii hoggantoota waraana adda bilisummaa Oromoo hayyoota Oromoo Oromiyaa uwwisuu qaba waraana adda bilisummaa Oromoo ka ijaan hin mul'anne eebbisuu qabdan biyya ta'uu nurra jira yoo mara jabaatte bakka nugaa Oromoo jara kana ummata maraataa wajji akkam jiraata aga yoom jiraata nama fayyaa hin qabne jarri kun yaaki ummata fayyaa hin qabne wajjin jiraachuun hin gayaa amma namichi kun normaaliidha rabbii jedha amma Daani'el Kibriit fayyaa qaba jechuu ni dandeessu marti isaanii akkanuma yaadan ammoo nama takka lamaa miti bar hundi isaanii hasaabni isaanii akkanuma Itoophiyaan bakka Daani'el Kibriit bakka hatta nabiyyi kana yeroodhaaf malee Itoophiyaan jaanii ni bar osoo haalli itti mijaa'e isa wanna achitti ta'anii bira laalaniif Oromoon cabsuufi bar ummanni kun ummata ajaa'ibaati bar Abiyyi Ahmad wanna achi bira ta'aniif ilma Oromootti aangorra jira jedhee Oromoon irra bakka sadii wal qoodee wal cabsaa jira kanaaf itti fayyadaman malee Abiyyi isuma mataa isaa ya Itoophiyaa xilaati yaaniin osoo diqqoo carraa argatan Itoophiyaan Daani'el Kibriit dabalatee warroota akka taammanyi bayyanee kanniin bakka nuti Itoophiyaa miti garuu waraqaan nu baannee deemnu Itoophiyaa ma jedha ani na ajaa'iba waa hunda keessatti namni du'aa fi wareegamu namni wareegama qaalii kafalu adawarraa kaasee agarraatitti ilmaanuma Oromooti sabumaaf sablammiidha ummata Sidaamaa Qimaanti Walaayitaa Maarree Affaar kanniinumatti waliin dabalamee wareegama kafala garuu isaan ammoo ofii isaanii qofa Itoophiyaa bu'anii nutti argisiisan baay'ee nama dhukkubsa baay'ee nama dhukkubsa kanaaf ilmaan Oromoo nuti kaayoon kenna tokko yaa Oromiyaan biyya ta'uu yaa namni kamuu qixa kabajamee wal qixxummaadhaan jiraachuu kanaafi dhaamsi ani ijoollee adda bilisummaa Oromooti dhaamu Oromiyaa ofiisuu isinirra jira harka qullaa osoo hin taane waraanaan marroo kiyya jabaadhu nama nu godhu jabaadhu rabbi sii haa tumsu hin injifatta itti jirta jabaadhu bakka geettetti Oromoo dammaysi wallootiyya jabaadhu magaalaa bilisa sii baate jabeeffadhu humna ijaari darajja'i waan dubbatamaa jiru dhageeffatte waan dhageettanii haasaa kana walloon dhageetteemi jarri kun warra si xabbafatee si nyaatu warra bineeyyaa bar bineensaa kunniin ilma namaatiif jiran bineensa bar kanaaf bineensa jala ciiftee na nyaataa jira jettee lallabuun si barbaachisu ofirraa qolachuu si barbaachisa wallootiyya jabaadhaa bilisa baane jettanii darajaa akka walloo uffisuu dandeettanitti humna kamiinuu karaa kamiinuu kallattii kamiinuu yaada bilchaataa walii kenna hayyoonni Oromoollee jabaadhaa kanaafi galatooma baay'ee natti dhagahame wallaahi billaa baay'ee natti dhagahame baay'ee na gaddisiise hundawum Itoophiyaan nama isii loluudhaaf deemu ayyamaa eega barbaachise dirqamaati loluun qabdu arraayyaattis biyyaa ta'uu barbaada yoo an jedhee lakkiin taatu ati eega Itoophiyaan naan jette lammummaa Itoophiyaa maan akka kennarree xayi beeka akkas ta'e gaaf akkasii maaliif ummanni Amaaraan lolleree kophaa isaa dheengadda maaliif poolisii Oromiyaa waamatarre dheengadda maaliif milishaa Oromiyaa waamatarre dheengadda maaliif Oromoon utumsaa ijaarre eega gaaf akkasitti ummanni Amaaraa qofa ayyama argatee Itoophiyaadhaaf wareegama kafalu taate maal eedan agarraa har'a raayyuu kaasaa itti deemame Oromoo keessan galchina Affaar keessan galchina Sidaamaa keessan galchina Beenishaangul keessan galchina sabaaf sablammii ittiin dabalina zimatuun naante bakka ayyama isinii goonee jira deema Itoophiyaa isin ayyamtee jirti ka'i Daani'el Kibriit ufii keeti dhaqi